yaadannudha. Yeroo kana keessatti wareegama qaqqaalii kanas yoo kafalle injifannoo cucculuqaa argachuu dandeenya jira. Tokkummaa Oromoo diinni fi jallaan keenya shakkaa ture san kan sibiilarra cimtuu taate ta'uu isii mirkaneessuun danda'amee jira. Diinni Oromoo tuffataa ture sun kakalee ofirraa buufnes ta'ee ka'arra nurra jiru Oromoon eenyu akka ta'e tokkummaan Oromoo murannoon Oromoo ciminni Oromoo eenyu akka ta'e jaalatee osoo hin ta'in jibbee akka argachuu dandeenya jira. Abbootii irree likkii isin galchina jaan likkii galchuun danda'amee jira. Seera maastar pilaanii isaan baasanii shiraan lafa Oromoodhaa fudhachuudhaaf deeman harka micciirree jijjiirsisuu dandeenya jira. Seera magaalotaa ka Oromoo magaalaa keessaa dhabamsiisuudhaaf lafa kaa'ame jijjiirsisuun danda'amee jira. Qormaata biyyoolessaa ka ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii irra hambisuudhaaf itti qophaahamaa ture haysiisuun danda'amee jira. Kana qofaa miti. Addunyaa irratti dhimma Oromoo irratti addunyaa gurra cufattee jirtu san gurra banattee Oromoof Oromiyaa akka dhaggeeffattu dirqisiisuun danda'amee jira. San bira dabarree uummattoota Itoophiyaa kan yeroo dheeraadhaaf cunqursaa jala taa'ee cunqursaan akka waan hiree wajjin dhalateetti fudhatee oggolee jiraachuu abdii kennuu dandeenye jirra. Mootummaa kana laaffisuudhaan tarsiimoo fi tooftaa qabsoo haaraa biyya saniidhaaf fiduudhaan yeroo ammaatti uummattoonni Itoophiyaa kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan mirga isaaniitiif akka falmatan gochuun danda'amee jira. Kun injifannoo ilmaan Oromoo bakka jiranitti ittiin boonuu qaban, mataa ol qabatanii ittiin deemuu qaban, wareegamtoota keenya yaadannee ittiin dhaadachuu qabnu ta'uu wal yaadachiisuu barbaanne. Baatii 9 kanatti bakka adda addaatitti bifa adda addaatiin qabsaa'amaa ture. Guyyaan Oromoon Oromiyaan hundi isii sagalee takkaan bakka tokko hafuura takkaan dhaadannoo takkaan ejjannoo takkaan ol baatee eenyummaa ofii itti agarsiifannu tokkummaa keenya deebinee itti mirkaneeffannu cimina keenya jabina keenya alagaa fi firallee itti barsiifnu dhufee jira. Guyyaa kanarratti Oromoon magaalota hunda irratti bahuudhaan of agarsiisuu danda'uudha qaba. Dhugaa fi mul'ifachuudha qaba. Diinaa fi alagas agarsiifachuudha qaba. Barbaachisummaa guyyaa kanaa irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Ijji addunyaa kan miidiyaa kan dippiloomaatota guutuun Oromiyaatti jira. Mootummaan biyya bitaa biyya dhiitaa jirus humni Oromoo hagam takka jabaatti kan jiru madaaluudhaaf qophaa'ee jira. Booriyoo milkoofne injifannoo as dhiyeessina. Sodaannee fanfacaanee duubatti yoo kaafnu taate immoo rakkoo ofirratti uumna. Qabsoo boruu kana keessatti wantoota akka lama wal yaadachiisuu qabna. Kunis qabsoo kamiyyuu keessatti naamusni barbaachisaadha.